karaa khayrii irratti rabbii warra kennuuf nan kenna waan jedheefu gaariidha. qaala allahu ta'aalaa jea rabbiini gaariidha waan baaba karamaa kanaa walgaluu deemu dubbata jechuudha. qaala allahu ta'aalaa rabbii wal ta'anni jedhe wamaa anfaqtum waan kennattan min shay'in shay'ii wayirraa waan kennattan fahuwa yukhlifuhu fahuwa allah nisiisana yukhlifuhu bakka sinii buusaadha jechuudha. waan sin kennattan san bakka sinii buusa jechuudha rabbiin. gaarid waqaala ta'aalaa rabbii wal ta'anni jedhe man gaarid wamaa tunfiquu waan kennattan jechuudha. waan kennattan min khayrin khayrii wayirraa falianfusikum lubbuunuma keessaniif tayaadha wanni isin khayriirraa kennattan. wamaa tunfiquu waan kennattan ammas illa ibtigaa'a wajhillaa fuula rabbii barbaachaaf waan kennattanii ammoo wamaa tunfiquu waan kennattan ammas min khayrin khayriirraa yuwaffaa ilaykum allahan isiniif guuta wa antum laa tudlamuun haala isin waan tokko hin miidhamneen jechuudha. yookaan immoo wamaa tunfiquu waan kennattan illa ibtigaa'a wajhillaa barbaachaaf haala ta'e malee fuula rabbii. wamaa tunfiquu ammas waan kennattan min khayrin khayrii wayirraa yuwaffaa guutu malee waan hafu rabbiin gara keessanitti jechuudha. waan isin kennattan sana rabbiin sinii guutaa jechuudha. waqaala ta'aalaa rabbii wal ta'anni je wamaa tunfiquu yaabo waan kennattanii min khayrin khayrii wayirraa waan kennattanii فإن الله به خير إسان عليم بكادا جنان فيجازي عليه جزاء سنيف قلت جنان خير إسان رت جزاء سنيف قلت ياي وان كنتن تقول أستاذ ملساس كنا ربين بكادا قلت سنيف قلت جيتشولا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي اللهم صل على وسلم قال نجير كمان لا حسد يا بونا في وانتاني ولا سدو وانتاني إلا في اثنتين وعلى مخيصة ملي ولا سدون انتاني رجل تقو قرباد آتاه الله كان ربي نساف كنه مالني وري كان ربي نساف كنه جنان فسلطه كربي نسموسس جنان على هلكته isi jechuudha facaasuu keessatti si halaakuu keessatti fil haqqaqa keessatti isi facaasuu keessatti kan rabbiin isa moosise jechuudha. hedduu nama addunyaa qabaa danda'e immoo karaa rabbii keessatti facaasuudha. warajulun ammas gurbaadha ataahu allahu kan rabbiin isaaf kenne hikmatan ilmii kan rabbiin isaaf kenne ilmii kan rabbiin isaaf kenne jennaan fahuwa yaqdii ilmii sanaan kan murteessu jennaan kan murtee godhu ilmii sanaan murtee gayri وبها ويعلمها كان سي برسيسو كان الميسانا مرتيغو دي برسيسو نما كنا انافو نتاوتو نكسا تاي اكساتي تون المي بري برسيسه المي دا مرتيغو دي اكز نمتيچا كنا تاي تون دنيا قباد دي كنه جچون نتا حسدون هيسا ديدا جچ متفقون عليه بخاري مسلم غرو مو كان نمتيچا كنا فو دي تونا كنه جچون مو دوما دان تاون ني مو شريادان مكفكي اكسانا كنه جچون مالي ومعناه معنى ينبغي برباچسا الله يضبط أحد غابو دابون يوكاو إنافو دابون إلا على إحدى هاتين تكون حال لمن كان الرتمالي إلا على إحدى هاتين الخصلتين تكون حال لمن كان الرتمالي إلمنما إنافو in barbaachisu jechuudha. yoo kana lamaan irratti immoo ta'e inaafuun dandeessa jechuudha. inaafaan jedhamu gaafun amma gaarii duuba hawwii jedhamaayyuu. وعنه قال قال رسول الله يلوفمه اللهم صل على محمد وسلم ارجما ربي نجري أيكم كمي كيستن تجد مال وارثه ورين ججود دال مياسا ورين دال ماسا ورين دالماسا وكاو ورين دالمو أحب إليه جلسات جالتمات من ماله وريسار ورين دالمو يوكا ورين دالمو يوري وري إني دوي جنة دالمو كم ترج على وري أوفير كم ترج على قالوا نجل يا رسول الله يا رجم ربي ما إنتاني منا نرى أحد نمني توكو إلا ماله haala wariin isaa abbuu illee gara isaatti jaallatame malee
horii waarisee maal isaa godhatu namni jechuudha gara isaatti horii waarisee jaallatu hin jiru irra caalaa horuma ofii jaallata namni horii ofii qabeenyaa ofii jaallata qaala ni jeergamaan fa'inna maalahu dhaggeeffadhaa isiniifan himaa horiin isaa gaa dhaggeeffadhaati maa qaddama waan darbedha waan inni saddaqatee nyaatee uffatee dabarse horiin isaa wamaala waarifihi horiin waarisee isaa immoo maa akkara waan inni dhiise lafatti dhiisee du'e itu takkaarraan saddaqatiin itu takkaarraan nyaatii itu takkaarraan dhugiin gaariidha kan inni dhiisee du'eeti horii waariseeti rawaahul bukaarii hadiisa kana odeessa waan Adiyyi ibn Haatimiin kanarraa leewwanni nuti fudhannu maali jennaan kennachuun akka gaarii ta'e irraa hubanna gaa keemiti kaa innatti dhiiftee duutu usatti saddaqattee dabarsite tukeeti waan ta'eefu waan Adiyyi ibn Haatimiin radiyallahu anhu anna rasuulallahi allahumma salli ala muhammad wasallim ergamaan allah jennaani qaala ni jedhe yaa'ii ittaqun naara yaa boo ibidda sodaadha yaa'ii walau bishikki tamratin odoma cinaa tamrii ta'ellee jennaan odoma qixxee tamrii ta'e jennaan odoma qixxee tamrii ta'ellee baqaqsaa timiraa otuma ta'ellee wanni isin ittiin dubbiin sodaattan sun gaariidha wanni isin ittiin ibidda sodaattan sun muttafaquun alee bukaarii muslimii kun egaa gallama tokko oduma amma ibiddi sun oduma amma tamirii taatellee tokko kaakkan tokkaa immoo oduma tamirii saddaqatanii jalaa bahuu ta'ellee jechuudha waan Jaabir radiyallahu anhu qaala Jaabir raansi odeessa rabbi sarraa jaallatu qaala ni jedhe oloofiyo gaari oloofi maa su'ila rasuulallahi allahumma salli ala muhammad wasallim ergamaan rabbii waan kadhatamne ergamaan rabbii shay'an waa tokko qaxxu takka faqaala jedheen beeku laa a'ti siin kennu jedheen beeku ergamaan rabbii waa kadhatame laa lakkiin kennu jedheen beeku inuma kenna waan kadhatame muttafaqun alayhi bukaari muslim gaafa sabira jiru lakkiin kennu an kana in jedhu ergamaan rabbii وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله نجد ما من يوم ما إنتان من يوم قيارا يصبح كنغنم فتو العباد غربتش كنغنم فتو في قيا سنان كيستي إلا ملكان يا أبو ملكا لما ينزلان بو أمل وانفو بو أنو مل جنان ملكا لما بو همل جنان قيا ربو أمل نفن ملكا لما فيقول نجد ملكان أحدهما تكو نساني لماني نجدا تكو ملكا لماني سن نجدا اللهم يا الله أعطي كني منفقا إسا كنيف كني خلفا بك بؤا كني في جناني بك بها كني في إسا كنيف بك بؤا كني في جدا وامسان بك بؤوان إني كنسان ويقول يا بو نجدا لا كرو ملكان إني تكو مون نجدا نبلا مون نجدا اللهم يا الله أعطيك الندوبا ممسكا يا بو إسا ديديك أبتا تايف كني إسا نين كنو جديك أبتيف كني جنان إسا ديديك أبينيا سابورساتي قديك أبيف كني تلفان بدي كني في بدي أكاك أبينيا كن الكا هرچاتو يا ربي أكس قد إيجديك خلطة جم مليكان متفقون عليه بقاني مسلم كان الرالي ونينو تيوبانو namni waa kennuu dognoomu yookaan gara rabbiitti waa kennachuun isaa itti jabaatu akka qabeenyaan isaa badaate irraa hubanna jechuudha. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله قال نجد قال الله تعالى نجد ربي والتعان أنفق كني جد ربين يا ابن آدم يا إلمان آدم كني جد ربين كني يا إلمان آدم ينفق عليك سرتك النماتي سرتك النما جتون يوسع الله عليك ربي سرتي بلي ساقافتك إنك النادت سرتي بلي فمي فتح جت جراتا كني بورساتي واغدين كبين اكاونتي ركم مليون ميغا كيسي تيسي مسكينة ركتون تايني صدقت متفقون عليه بخاري مسلم ياي كن اللي كنتين وجه جتو وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جد عبد الله أن رجلا قربان تقو سألني كادأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقما ربي كادأتي أي الإسلام كي إرقما ربي قافتي سأل أبو إرقما ربي قافتي نقافت إرقما ربي قربان تقو أي الإسلام خير كمي إسلام ما تجعل إسلام ما كيسة ميو جيجالتو نائم يا إرقما ربي جنان قال نجد
kamii islaamummaa caalaa jennaan immoo islaamummaa danuu jiraa jechuu miti bar. Hojii islaamummaa keessaa kamtu caalaadha islaamummaa keessatti jennaan qaala ni jedhe. Tuximu xacaama nyaachisuudha nyaata nama nyaachisuudha. Namni nyaata nama nyaachisee islaamummaa keessatti waan guddaa hojjete jechuudha. Wataqra'u salaama amma salaamataa qara'uudha. Salaamataa facaasuudha. Alaaman arafta nama beektu irratti. Waman lam ta'rif nama beekne irratti illee salaamataa jechuutuyyuu khayriidha islaamummaa keessatti jedha ergamaan Rabbii. Muttafaqun alayhi Bukaariin Muslim. Hadiisni kun illee maan nu dallala jennaan akka kennannu kenni akka gaarii ta'e nu dallala jechuudha. وعنه سمران سيوديس عبد الله بن عمرو بن العاص قال نجي قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارجمان الله نجد 40 يا ابو حالي افرتمني 40 جد ارجمان حالي افرتمني 40 كسلة حالي افرتمني تادا اعلاها غررين حالا افرتماسني منيحة الانذي dabareereetti kennuudha. Dabareereetti akkas jechuun haala 40 khayrii gurguddaarraa ta'etu jira. Sun keessaa tokko dabareereetti kennuudha. Dabareereetti jechuun waan ilmataa jirtu gaafa dabaree namaan ilmattee gaafa dabareen sitti galte namaa kennuudhaati. Yookaan immoo akkuma waan jechuudha dabaree namni si wajjin biteetti namaan dabaree ilmachuu. ما من انتان جد ارغمان ربي ما انتان من عامل دلغار نما وجت الراه يعمل كان يوجت بكسلة منها قودا سي كان افرتمتي كان راتاتي كان وجت رجاء ثوابها خجيلا حالتين ثوابيسي وتصديق موعودها dhugoomsa haala ta'e wareega namni kana hojjete kana qaba kana argata jedhame san dhugoomsa haala ta'eeni namni qooda 40 kana hojjetee nafu jechuudha. Illaa adkhalahu Allah rabbiin isa naqu malee isa seensisu malee biha ay bisababi sababaa inni hojjete sanaatiin aljannata jannata isa naqu malee rabbiin nafu jechuudha. Rabbiin jannata isa naqa jechuudha. Namni hojiitti 40 kana keessaa tokkuma rabbiif jecha hojjetee dhugoomsee hojjete rabbiin jannata isa seensisu malee nafu jechuudha. Rawahul Bukhaarii بخاري تديسا كان وديس وقد سبق بيان هذا الحديث لقمت دبرسين يجر بيان ديسا كان في باب بيان كثرة طرق الخير بابا الدميسو كرا خيري جدو كيستي دبرسين ديني ولينك أمني إرى وقافني والقافني بريتني حفظني دبر رجر رجل نواوين وقال دبر رجل كسمت دبرسين قاري أولوفي مه ونبي أمامة ولوفي ونبي أمامة أبا أمامة الرانسي وديسا سدي من عجلانة سدي المعجلان الراجناني رضي الله عنه والله جبنا سرا فقس ربيني سرا جلتو قال نجدوبه قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارجمان الله نجد جنان ارجمان ربي نجد يا ابن آدم يا إلمان آدم جدير كما ربي إنك أتي أن تبذل كنتوتو الفضل ترفي وانياتا كراسي في رغاتي كراسي في كنتوتو خير لك وان التنجراتو ترفي وان التنجراتو كنتوتو خير لك سيبت على هذا أرانا من ترفي كيس إيسيتي منا ميكا في مالو ميكا قباتا بري مليونا لكامو قباتا جرينيا ساركان دربيجي ريو سساتا ergamaan rabbiin moo garuu innaka ati an tabzula kennatuutuyyuu alfadla tirfii kennachuutuyyuu tirfii jechuu wama jireenya kee irraa si hafe jechuudha. Har'a nyaatta bori nyaatta wama jireenya kee amma ta'e wayisii jiraachisurraa waan hafe khayrun laka siif caalaadha saddaqachuun. Wa antum sikahu isa qabuutimmoo alfadla jechuun kun jedhan maa tad'u ilayhi haajatal insaani nafsi gaari waliman yamuunu gaarii waan namatti haajomsi deebisu jechuudha. Namatti haajomurraa waan si deebisurraa waan hafe jechuudha bar. Khayrun laka siif caalaadha kennachuun. Wa antum sikahu ati qabatuun sharrun laka siif sharriidha immoo. Diddee lakki boggaa dhufu nyaadhee jiraadha amma waggaa kana kan na baasamti kana moggaa dhufu ittiin jiraadha itti qabattee taa'utu immoo siif sharriidha. Walaa tulaamu garuu immoo jedha ergamaan rabbii hin zigaalamtu. Alaa kafaafiin waan si ga'u irratti hin zigaalamtu jechuun hin komatamtu.
waan si ga'u irratti immoo komatamtu wama maatii kee jiraachisu irratti immoo sanamaa kennuu dhabde jedhamtee immoo komatamtu tirfii ittiin jiraattee baankiidhaa qabduuf yookaan waan gurguddaa ittiin qabattee jirtu waan jireenya keerraa hafe kennachuutu bareedaadha isatu keeti. Wabdaa jammar immoo biman ta'uulu nama sitti aanuun waliyadul culyaa harki irra keessaa khayruun caaltuudha minal yadi suflaa harkasii jalaarra caaltuudha isiidhumatu irra khayriidha jaa ergamaan rawaahu muslim tadiisa kana odeesse kunillee kennatti nu ajaja jechuudha ka kennan. وعن أنس رضي الله عنه أنس رانسي وديس قال نجي أنسوني ما سئل يا بوان قاد إنغا فتمني إرقما ربي جناني الإسلام إسلام مرة جيتشو شيوان توكو إلا عطاو كنو ملي تكا إسلام مرة إرقما ربي واقا فتمينا يوكا واخد تمينا كنو ملي ربي إرقما ربي ولقد جاء لقمتني دوفي ولقد جاءه لقمتي ستني دوفي رجل قربان تكوني دوفي فأعطاه سامني كن جنان غنمن ريتي ويني خن جنان ريتي ويني كن فيسا بين جبلين ريتي جدو تبلا ما نقول كن فرقمان ربي سبحان الله ريتي دنينان تبلا ما نقول فرجعني ديبي إلى قومي قرون مساتي ديبي كان بودا قربان دروميكا غيزيتو كون فرقمان ربي اسمجين على غيزا قد بر reettii jechuudha tabbala maangootu jechuu yoo xiqqaate galakkoofsaan reettii meeqa taati dhiiroo hedduu faqaala ni jedhe yaa qawm yaa warma kiyya jedhachi deebi'e namtichi aslimu asallama abboo jedhe hay islaamummaatti seenaa fa inna muhammadan baraatii muhammadii yuuxii ni kenna axaan kenna man laa yakhsha alfaqra kan booda sanaatii faqiin hin sodaatamne man laa yakhsha alfaqra kenna jechuudha nama faqiin sodaanne kenna yookaan akkana kenna nama faqiirummaan sodaanne kenna nabi Muhammad yookaan immoo kenna eega inni kennamee ka'e namni nam faqiiroma jechuun sodaanne wa'ii namaa kenna dhugaadha kan namni reettii tabba lama gidduu fudhatee ka'e nam faqiiromaa yaada wa'in shaanii haal kaana rajulu dubbiin kaana ni ta'e rajulu gurbaan la yuslimu kan yasallamu ta'e gurbaan kana sallamu ta'e gaama booda hayreetti fudhataree ما يريد حالا فينين سلما إلا الدنيا ملئ دنيا ما يدرك يسلمو جمع رقام نمني غافو مرغما ربي كنتي نم تجبر آسو هاي كنتي نسلم نبو هاي إسلامي چو منو يو إسلامي چو مچو جمع نمني فما يلبثو وانترو واتقنترو إلا يصير واتقو ملئ حتى يكون أمتت الإسلام إسلام من أحب إليه غلسات جالة أمتت إني سلا قبينيا دفع سلمي gaafa dhufu utuu waan takka xiqqishoolleen turin qabeenyaarra islaamummaan gara isaatti jaallatama. Min addunyaa wamaa alayhaa duniyaadhaa fi waan duniyaa kanarra jirturra islaamummaan gara isaatti jaallatama dhufe subhaanallah silanni ilmi duniyaadhaa hidhee sallamee bar rawaahu muslim tadiisa kana odeessa kunillee maalirraa hubanna jennaan kenni jabaa akka ta'e kennuun barbaachisaa akka ta'e irraa hubanna jechuudha ooloofi waan umar radiyallahu anhu قال نجد قديبتي هو قسم رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارغما ربي نقودك اسمن قوده ويني قوده فقلت ننجرين يا رسول الله يا ارغما ربي نجرين ارغما قوده وي قوده جنان نجد عمر غيز ما دقا داسا وا حاسا ميري عمرون كن يا ارغما ربي نجرين لغيره هؤلاء كانوا احق إسانن كان كننتينتو لغير هؤلاء إسانن كان كننتينتو يو كانوا تاني بر أحق به الرجالة تاني دنيا كان فرجوت ورياتي كنتي كان منهم إسانن تكنتي في فرجان كان الرا جرى كان ملنا مجروتو يو الرجالة فرجوت سلا حق آبري إنجل فقال نجل الجمال إنهم إسان بر إسانن كنيف كون إسانا ونن كنيف يا عمر وبر كنا كان واللاليتي متيمه ونن كنيف إنهم إسانتو اتمارا قام خيروني نمرت أتشيساني بر أن يسألوني هدونا كداتوتي بالفحشي فكتار أن كداتوتي يو نفل أتشيسان نفكسيساني جتشون waan hin taane naan jeenina kadhachuutti yoon dhoowwadhe jara kana waa hin beekuuf jecha gaan na hirkisuudha yoon dhoowwadhe gaari aduuba ati dogna naan jechuudhaaf na kadhataa jiran jedhe
أو يبكلوني تكاومو ندون نوم سودافي ونجر نقافتني قارد ولستو أني مون تاني بباكين اندوغنان تاني سوابا كنافيتي فان كنيفي أما دون أول دي جاري إرغمان دوغنا نانجدو إرغمان وان براتي نانجدو سوابا كناتي فين كنيفي يا عمر ومدو بين كن سيغالي راي جدين رواه مسلم تديسا كنوديس كن اللي مالي جنان أكا كنتي نو أجاجا جيجو وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال بينما هو جدود ما هو جبير يسير ديمون مع النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي يجين جدود ما جبير ديموني جبير كون مقفله من حنين ديبيا حالتين حنين الرا ديبيا حالتين ديبي رسولا كيستي كان حنين الرا ديبيو كيستي جبيرتو مرغما ربي وجين ديما يرو فعالقه الأعراب نررأن أعراب نوي باديا وي نررأن إرغما ربي تررأن بو إتون هنين راد بياجرو يسألونه كان كدتن حالتان إرغما ربي تنانهن ررهن حتى اضطروه أما يسا دبسانيت يوكا أما يسا مقسانيت إلى سمرة غرمو كاوي تما يسا دبسانيت قبني غرمو كاتم مچي سمتنسانيت غاري فخطفت نبوته جدا رداءه أنصولان إرغما ربي أچمان رابوته أولي قدر كسانكا أكني مكتو غلچني إرغما ربي عرابين كن جبادا غانم نبادي ياون ربي نهايغو فوقف النبي اللهم صل على محمد ندابت إرغما ربي فقال نجد أعطوني ناكنا رداء أنصولاكو ناكنا مال جماما فكنا قوتو فلو كان لي أدوناف تأي عدد هذه العضاه لكن قطين يوكا لكوفسي أكا مكا كان آدنتو نعما غما قالاتي قال لي أكا لكوفسي مكا كان آدنتو توناتا تنقبات دير لقسمته بينكم قدو كيسان التنقود سلا ثم لا تجدوني إيغانا ننغرتن بخيلا دوغنا حالا تين ننغرتن أما دونا نسي عجرتو مالي ولا كذابا كجبا تاوكو ننغرتن صبا تاوكو ولا جبانا لغنا تاوكو لنا نغرتنو أنا تواروا أبيين نانا كننا دبفتني مكتنا قبدا مالي سلا جغنو ميتان بوسيني كننا را ديمان سنين جدا رواه البخاري تديسا كان وديس تنقبات ديسين جدوتين قودا ججون مقفله ججون أي حال رجوعه ودو دي بآجر نوتي ججون هنين الرا حال سادي بي كيستي ججون سمرا ججون شجرة مكا العداء ججون سي شجرة له شوك مكا إساب قراتين جيرو مكا قراتيك أبونيو عداء جدام ججون حديثا كان الرا لقبا ومتونيني تبنو مالي جنان عرف سماته بنا مالتو دوغنمان الرف سماته بنا دوغنمان الرف سمات والكذب كجمن اللي أما اللغنمان اللي الرف سماته والراو بنا جيتشون ولوفي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله قارئ وعن أبي هريرة كان رب الله رب جره وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله